saddeet kun hundiyoo siif ta'uu didi walamarraa tokko filachuu qabda. Haadhitee yookaan ana keessaa tokko filadhuu naan jette. Yoo isiin waan kana hunda natti haasoftu akka malee rifadhee waan dubbadhu wallaale. Intalti gaafa duraa an jannata seene malee hin heerumne ja'aa turte san akkamitti yeroo tokkoon jijjiiramtee akkana taate je'ee ajaa'ibsiifadhe. Isii qofa osoo hin taane maatiin isiitis ejjennoo isii kanarratti cichan. Ati asuma wajji jiraachuu qabda. Abadan manni kun gurguramuun qabuu ja'anii natti murteessan. Fabi'isal qaraar. Naannoon ani itti dhaladhee guddadhee fi naannoon isii kun hedduu wal dhaba. Aadaan ummataa akkaataan itti jiraatan, wanti hojjetan, wanti sooratanii fi wanti hundi garaagarummaa guddaa qaba. An naannoo kan keessa jiraachuun hedduu natti ulfaati. Osoo dalagaa iyyuu barbaadadhe dalagaa naannoo kanaa tokkollee hin beeku. Kanaaf miidhamni guddaan argaye. Kana booda hedduu dallanee isiif qabeenya kiyyas gatee biraa deeme. Eegasii viizaa bitadhee biyya alaa dhufe. Eegaa biyya alaa dhufee boodas jaartii tiyya dirreetti hin dhiifne. Amata 2 guutuuf bakka jiru kanarraa baatiin gargaara ture. Gaaf tokko telefoonaan na dallansiistee si hiikee jedheen. Achi boodas si deeffadhee jedheeni deeffadhe. Achi boodas osoo hedduus hin turin nikahaanarraa buusii naan jette. An tole si hiikee jedheen. Haal kanaan yeroo 2 hiikee sadaffaa qofattu naaf hafe. Osuma haal kan keessa jirru bilbilli isii cufame. Maatii isii irrattis bilbilee argachuu dadhabe. Eegaa wal arguu dhiisnee amma waggaa 2 deemna. Gabaabinaan gaafiin gaafachuu barbaade cuunfaasaa akka asii gaditti isiniif dhiyeessa. 1. Yeroo duraa nikaaha irraa buusee rajaa'atu je'ee deeffadhe. Lammaffaa eega hiikee booda isiin telefoona cufattee dhabamte. Kan sadaffaa naaf hafa. Kun akkamitti ilaalama? 2. An lubbuun tii fuudha na feeti. Garuu dirqiin of dhorgee jiraachuutti jira. Kanaafoo fedhii lubbuu tiyyaa kanarraa ni gaafatama. 3. Fuudharraa garaa murachuun akka shari'aa islaamaatti akkam ilaalama? 4. Dubartoonni bultiif na barbaadan haalaan hedduu. Warri dhimma bultii natti haasayu hunda telefoon jaraa bilook ofirraa godha. Kanaafoo irraa gaafatama. 5. Shamarran waliin barannu keessa sababaa kootiif tan dhukkubsattee ni jirti. Natti heerumuu waan haalaan feetuuf hedduu yaaddooftee miidhama guddaaf saaxilamte. Kanarratti hoo an gaafatamummaa qaba? Hunda keessan rabbiif jechaan isin jaaladha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. أخوكم ومحبكم في الله طالب العلم. هيا أباس ميوان تكافي لما هاجنوغا سينا نساء هدو غرا نم نياتا نمني بدي هاغنغا ورد دلغون هميلي نم جابسا إسينك أبيني غوتوان أركاك أبدوف آنغوك أبدو فيدمته الترورست بولتو نجلت بولي ديدو خي ديمي أكوان جتيني فكاتا سانو مدبين ماتين إسيتيس چنا دابتن inni hawaasin beeyni keessa jira nam isaaf tumsus of biraa hin qabu. Dhimmi nikaahaa kunis waan dhumate natti fakkaata. Akkamitti mee? Ta duraa eega hiikee booda raja'atu je'ee deeffateemi? Ta lammadaa eega hiikee booda garuu raja'atu waan jee natti hin fakkaatu. Isiin inni si hiike jennaan telefoon ofirraa cuftee gam bultii isii deebiti. Yoona nam birooti heerumtee jiraachuu jirti. Abadan jiruu nagayaa waan jiraattu natti hin fakkaatu. Qabeenya namaa saamanii nagayaan jiraachuun hin jirtu. Yoo jiraatanis yeroo muraasaaf jiraatan. Achi booda rakkoo hamtuu keessaa bahuu hin danda'amne keessa seenuu malan. Dhugaadha. Iyyannoon isaa haalaan dheertuudha. Hundarratti yaada kennuun hedduu ulfaata. Ameerikaan addeessa niwukilaaraan dhahuu karoorfattee turte. Waraana addunyaa lammaffaa hordofee wal morkiin Ameerikaa fi Sooviyeet Raashiyaa jidduutti godhamaa ture kan ajaa'ibaati. Innumaa dorgommiin kun addunyaa gara waraana sadaffaatti ceesisuudhaaf deema jedhamee hedduu sodaatamaa ture. Lameenuu yaada mataa isaanii qabatanii deeggartoota hedduu horachuudhaaf hedduu carraaqan. Ameerikaan sirna kaapitaalistii, Raashiyaan ammoo sirna kooministii qabatanii karaa garaagaraa irra deemuu jalqaban. Yeroo sanitti biyyoonni lamaanuu waan ittiin wal caalan oomishuu fi hojjechuudhaaf hedduu carraaqaa turan. Haaluma kanaan Raashiyaan bara 1957tti saatalaayitii Ispuutniik jedhamu kan gara hawaa fi addee isaa deemuu danda'u hojjette. Kun ammoo Ameerikaa hedduu rifachiise. Raashiyaan addee isa gubbaa bahunsii kun liqinfamuu fi dide. Kanaafuu akka Raashiyaan gara addee isaa hin deemne godhuun karaa salphaa akka ta'e hubatan. Humni qilleensa Ameerikaatis pirojektii A119 jedhamu kan addeessa boombii niwukilaaraatiin rukutu jedhu karoorfatee hojiitti seene. Yeroo addeessa boombiin dhahan kana ammoo akka addunyaan guutuun keessattuu Raashiyaan argituuf dhoohinsa guddaa uumuu yaadan. Booda garuu wanti kun milkaa'uu akka hin dandeenye mirkaneeffatan. Pirojektii addeessa niwukilaaraan dhahuu kana gara addeessa gubbaa qubachuutti jijjiiran. Mootii boolla qabriitii baafamee eega du'ee booda akka ajjeefamu taasifame. Seenarraa hubatuu akka dandeenyetti Oliver Cromwell yeroo gabaabduudhaaf England, Scotland fi Ireland bulchee ture.
Yeroon bulchiinsa isaa yeroo rakkoo fi wal waraansaa akkasumas ajjeechaan beekamtu turte. Namtichi kun booda irratti dhukkuba busaa fi khaleetiin qabamee du'e. Eega inni du'een booda namni aangoo isaa dhaale akka barbaadamutti biyya bulchuu dadhabnaan nama Chaarlis lammaffaa jedhamu aangootti fiduuf yaada dhiheessan. Namni Chaarlis lammaffaa jedhamu kun miseensa mootota durii ture. Sababa mooticha Oliiver Cromwell kanaatiif biyyarraa baqatee biyyaan ala ture. Yeroo sanitti namni gahumsa bulchiinsaa gaarii qaba jedhamee yaadamu isa waan ta'eef nama jajjabaa itti erganii akka biyyatti deebi'ee aangoo qabatu gaafatan. Haaluma kanaan Chaarlis gaafii dhiyaateef irratti hundaa'uun bara 1660tti gara Ingilaand deebi'uudhaan kursii aangootti ol ba'e. Namni kun mooticha du'e kana akkaan jibba. Aarii hamtuu irraa qaba. Sababaan ammoo mootichi du'e kun nama Chaarlis lammaffaa jedhamu kana hedduu miidhe. Abbaa isaatii fi firoota isaa hedduu jalaa ajjeese. Bulchiinsa isaa jalatti miidhama guddoo miidhame. Kanaafuu aangoo argate kanatti fayyadamee haaloo mooticha du'e kanarraa qabu bahuuf karoorfate. Karoora isaa kanas hoggasuma hojiitti jijjiire. Namoota duuti irratti murteeffame keessaa tokko mooticha abbaa isaa ajjeesee isas biyyaa baase kana. Mootichi kun ammoo du'ee qabrii jira. Duuba nama du'e irratti murtii du'aa muruun faayidaa maal qaba jechuun keessan hafan qabu. Chaarlis akka namtichi du'ee jiru osuma beekuu murtii tana dabarse. Ani mootii biyyaati. Ajajni kiyya kabajamuu qaba. Namtichi du'ee qabrii keessa jiru kun ammuma qabrii keessaa haa baafamu. Ammuma qabrii keessaa baasaa irra deebi'aanaaf ajjeesaa je'ee ajaja addunyaa ajaa'ibsiise dabarse. Ajajni mootii kabajamuun dirqama waan ta'eef akkuma inni ajajetti qabrii qotanii namticha qabrii baasan. Kana booda akka inni arkutti mormarraa muran. Qaama hafe haawwan awwaalanii mataasaa ammoo dallaya Westminster bakka ammaan tana mootonni Ingilaand jiraatan keessatti sibiila irratti fannisan. Mataan namticha kanaa waggaa 30 sibiila kanarra ture. Namni karaa dabru hundi mataa mooticha kanaa laalaa bira dabra. San booda waggoota 250 oliif buqqeen mataasaa osoo nama kaanii fi kaanitti gurguramtuu namoota hedduu harka seenuu dandeesse turte. Xumurarratti bara 1960tti waggaa 300 booda mataan nama kanaa awwaalame. Mootii akka bililleetti of laalu. Mootiin Chaarlis jahaffaan mootiiwwan Faransaa bulchan keessaa isa tokko. Maqaa biroo kan maraataa jaalatamaa jedhamuunis ni beekama. Namtichi kun umrii ijoollummaatti aangoo qabate. Yeroo inni ijoollee turetti waggoota 8 abbeeraa yookiin adeera isaatu isa gargaaraa ture. Achi booda gaafa dargaggoomeef danda'e biyya bulchuu jalqabe. Biyya bulchuun humna isaatii ol waan ta'e fakkaata. Namtichi kun waan amanuun ulfaatu hedduu hojjechuu jalqabe. Sababa kanaafis maqaa maraataa jaalatamaa jedhu itti moggaasan. Wantoota inni ittiin beekamu keessaa tokko akka qaruuraatti if ilaaluusaati. Ani namaa mitii ja'a. Akka namoota biroo foonii fi lafeerraa osoo hin taane qaruuraarraa hin uumamee je'ee amana. Qaamni kiyya qaruuraarraa waan jaarameef cabuu danda'a je'eetis sodaata. Kanaafuu akka namni tokkolleen itti dhihaatee isa tuqun hayyamu. Namni yoo harkaan na tuqe na cabsaa je'ee sodaata. Kanaafuu namni isatti dhihaatee isa hammatu yookiin nagahee isa gaafatu hin jiru. Kana qofaa miti. Tasa yoo lafa dhahee akka daawwitii caccaba jedheetis ni sodaata. Kanaaf ammoo huccuu bifa addaatiin hojjechiifatee uffata. Uffata isaa irra sibiila akka inni hin kufne godhutu jira. Yoo tasa gufatee lafa dhahee sibiila kana turkisee qaba. Yoo rafuu siree gubbaa kufee caccabuu danda'a jedhee waan sodaatuuf of eeggannoo guddaa godha. Namni kun bara 1968tti dhalate. Osoo umrii ofii guutuu akka bililleetti of laalu, osoo of eeggannoo daawwitiif godhaniin of eegu, dhukkuba sammuu hamaan qabamee hedduu dararamaa ture. Booda irra gaafa waggaa 53 guutuu haalaan dhukkubsatee addunyaa tana nageetti dhaammate. Tana quba qabdu. Raadiyoon Nuuf Godhaa sagantaa suura qalbii dhageeffachaa jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre. Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheessee obboleessa keenya Muhammad Awwal Abdullaatis nu wajjin ture. Waan hanga xumuraa obsaan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana. Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa argadhaa.